TPLF keessatti lolli eenyummaa wajjin wal qabate qabamuudhaan waraanni TPLF kanneen sabaan Oromoo raayyaa ta'aniif Tigree jidduutti waldhabdee uumamtii raayyaa aanaa keessatti loltoota jidduutti wal waraansitti fufuun dhagahame. Kana malees TPLF Salamaatarraa gara Afaritti cehuudhaan lola banuun dhagahameeti jira. Odeeffannoo teenya guutuu oduu keessatti dhiyeesse. Eertiraan ganama irraa agarsiisa waraanaa taasifteen humni qilleensaa isii fi eeggannoo akka cimsu akeekkachiisuun dhagahame. Gama biraatiin humni waraanaa Shaabiyaa agarsiisa waraanaa irratti yaadannoowwan Eertiraanonni doorsisaa fi olola diinaatiif gurra hin kennu jechuudhaan biyya isaanii tokkummaan weerara diinarraa eeggachuuf qophii ta'uu himan. Bal'ina oduutiin dhiyeessuun ta'a. Masriin waraana Suudaan keessatti deemaa jiru irratti gama haleellaa diroonitiin hirmaachuun lolli Suudaan kun gara biyyoota ollaattis babal'achuu danda'a jedhamee yaaddoon uumamuun dhagahame. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaatii fi ministeerri raayyaa ittisa biyya Keeniyaa waliigaltee ittisaa erga mallatteessaniin booda walgahii qoree tumsa ittisaa biyyoota lameenii kan jalqaba Naayiroobiitti taasisuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaa fi salaamni keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Lolli humnoota Tigraay lama jidduu jiru guyyaa kaleessarraa jalqabee kan itti fufe yoo ta'u, Tigraay alaamaxxaa naannoo Hararii fi Carcaritti herreegaa fi eenyummaa uummata raayyaatiin ba'anii mul'achuun humnoota TPLF garmalee aarii keessa galchuun godina raayyaatti lola waraana lameen jidduutti banameen haalli nageenyaa ulfaataa ta'uun uummatatti yaaddoo uumuun dhagahame. Lolli humnoota Tigraay lama jidduutti naannoo raayyaatti gaggeeffamaa ture itti fufu gabaasni Amaaraa Mass Miidiyaa kan agarsiisu yoo ta'u, loltoonni raayyaadhaa humna nageenyaa Tigraay naannoo Haraa Afar keessa sosocho'an waraana TPLF kan Tigraay Defense Force jedhamu wajjin bakka adda addaatti lola keessa jiraachuun ibsame. Guyyaa kaleessaa godina raayyaa aanaa Zaataatti humnoonni lameen sa'aatii dheeraaf wal lolaa kan turan ta'uun gabaafame. Waraana kaleessaa Gurraandhala 4 bara 2026 humnoota Tigraay fi dargaggoota raayyaa jidduutti baname kanaan daandiin guddaan gara Horam Alamaxxaa geessu addaan kutuun akka to'atamee ibsameeti jira. Haaluma kanaan galgalarraa jalqabee naannoo daangaa Afar gama raayyaatti waldhabdeen hammaataa dhufe hordofuudhaan nageenyi hawaasa naannichaa balaaf saaxilamuu isaa gabaafameeti jira. Lolli cimaan guyyoota lama dura naannoo raayyaa kan akka Sarsar keessatti eegale hawaasa irratti dhiibbaa guddaa kan geesse hoggaa ta'u, hidhattoonni wayyaanee humna nageenyaa Tigraay kan naannoo Tigraay dhuunfatee jiru loluudhaaf naannicha seenuun ibsameeti jira. Deebii kanaaf humni tikaa mootummaa naannoo Afar humnoota wayyaaniitiif deebii kan kenne hoggaa ta'u, yeroo ammaan tana waraanni TPLF gama tokkoon naannoo Afaritti cehuudhaan humnoota nageenyaa naannoo Afar wajjin wal lola jalqabuun ibsame. Naannoo Afar aanaa Yaaloo jedhamu keessatti guyyaa kaleessarraa jalqabee humni waraana TPLF fi humni tikaa Afar wal lolaa kan jiran hoggaa ta'u, kaayyoon waraana TPLF humnoota Tigraay kan naannoo Afar keessa jiran wajjin wal waraanuu hoggaa ta'u, waraanni Tigraay kan naannoo Afar keessa soso'u kun sababa waldhabdee keessoo TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi obbo Geetaachoo Raddaatiin waraanni TPLF irraa fottoquudhaan TPLF itti finciluun Afar keessatti gurmaa'uudhaan humna nageenyaa diimokiraatawaa Tigraay jedhaman kunneen obbo Geetaachoo Raddaatiin kan deeggaraman ta'uu ibsame. Yeroo ammaan tana naannoo raayyaa Sarsar, Koram, Ooflaa fi Meekoonii keessatti sagaleen meeshaa waraanaa gurguddaan dhagahamaa jiraachuu jiraattonni raayyaa Andafaataa miidiyaatti himanii jiraachuun ibsame. Haleellaa wayyaaneen naannoo daangaa Afarii fi Amaaratti raawwatte hordofuun torbee tokko oliif naannoo adda addaatti walitti bu'iinsa uumamee jiraachuu fi walitti bu'iinsa gama Alamaxxaa mudatee dhaabbachuun ammaan tana gama naannoo Afaritti hammaatee jiraachuu maddeen biyya keessaa gabaasaa jiru. Eertiraan agarsiisa humna waraanaa ganamarraa Gurraandhala 5 bara 2026 taasifteen humna qilleensa isii yeroo ammaan tanatti fi eeggannoo cimsuu akka qaban akeekkachiisuun dhagahame. Yeroo ammaan tana waldhabdeen Itiyoophiyaa fi Eertiraa cimee kan itti fufe yoo ta'u, mootummaan Eertiraa ibsa mootummaa Itiyoophiyaa baasu hordofuun battalumatti deebii kan kennu ta'uu isaati. Eertiraan ji'oota 3 dura yeroo Itiyoophiyaan ajandaa buufata sabkaasuudhaan qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa eebba leenjitoota raayyaa ittisa biyyaa irratti haasawaa taasisan hordofuun haasawaa qondaaltota waraanaa Itiyoophiyaa kanaaf Eertiraan karaa agarsiisa waraanaatiin deebii yoo kennitu, Eertiraan agarsiisa waraanaa ji'a 3 dura dabre irratti jettiiwwan waraanaa waggaa 30 dura karaa televezyiinii biyyaalessaatiin mul'isuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana waldhabdee Itiyoophiyaa fi Eertiraa laalchisuun
dhaabbileen idil addunyaa humna qilleensaa Itoophiyaa fi Eertiraa kan waliin matalle ta'uu gabaasan. Itoophiyaan jettiiwwan misaayilotaa fi dirooniiwwan ammayyaa ta'an dhiyeenya kabajuuntiif moggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa irratti mul'isuu hordofte Eertiraan jettiiwwan meegaawaayitii haaraa akka bittu ajajuun dhaga'ame. Itoophiyaan humna waraanaatiin akka addunyaatti sadarkaa 52ffaarraa gara sadarkaa 47ffaatti kan fooyyessite waggaa ta'u Eertiraan ammoo sadarkaa waraanaatiin sadarkaa addunyaatti 119ffaa qabaattee jiraachuu gabaasni International Fire Force dhiyeenya kana bee addeessite jira. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa kabaja humteef moggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa irratti taasiseen humna qilleensaa Itoophiyaa waggaa dhufutti dandeettii humna qilleensaa Itoophiyaa gara dhaloota 5ffaatti ceesisuuf karoorfattee jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan Eertiraan dhaadannoo Eertiraa duroomtee fi badhaate walqixxummaan itti dagaagee fi wallaalumarraa walaba taate haa ijaarru jechuudhaan ganamarraa agarsiisa humna waraanaa mul'isuun gabaafame. Akka gabaasni miidiyaa biyyaalessa Eertiraa MOI agarsiisutti kaayyoo fi ajandaa weerartootatti dammaquun gatii biyya teenyaatii fi hawaasa keenya tiifachuuf yeroon isaa amma jechuudhaan humni waraanaa Eertiraa agarsiisa waraanaa mul'isee jiraachuu miidiyaan biyya Eertiraa gabaasetti jira. Roobii kaleessa ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal haasawaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walgahii paarlaamaartiif ibsa kanneen hordofuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa kun Eertiraa irratti lola labse jechuudhaan balaaleffachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Masriin waraana biyya keessaa Suudaan keessatti haleellaa dirooniitiin kallattiin hirmaachaa jiraachuu hordofee wallabdee kana gara sadarkaa naannoo fi idil addunyaatti jijjiiruu danda'a jedhamee yaaddoo guddaan uumamee jiraachuu gabaasni New York Times guyyaarraa bee mul'ise. Haleellaa qaxxaamuraa dhiyeenya kana Suudaan bakka addaa adii koonki naannoo daangaa Chaaditti raawwatameen konkolaattota hedduu fi qabeenyi hedduun barbadaa'u akkasumas lubbuun namoota hedduu dabruun erga gabaafameen booda waraanni Rapid Support Force kan Suudaan haleellaa tanaaf Masrii kumachaa jiraachuun dhaga'ame. Suudaanitti waraanni diroonii yeroo dhiyoo as hammaataa dhufuun uummata nagaa irratti rakkoo namummaa hammaataa fidaa jiraachuu fi haleellaan kunneen masjidota, hospitaalotaa fi dhaabbilee bishaan irratti xiyyeeffachuu tajaajiltoota bu'uuraa caccabsaa jiraachuun ifoome. Haleellaan tun lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman miidhaa jabaa irraan gahuu fi keessumattuu dhaabbanni fayyaa addunyaa haleellaan diroonii mana barumsaa daa'imman irratti raawwatame kun lubbuu namoota 114 dabarsee jiraachuu beeksise. Dhaabbanni fayyaa addunyaa haleellawwan bu'uuraalee fayyaatii fi barnoota irratti raawwataman seera idil addunyaa kan cabsan ta'uu ibsuudhaan haleellaan tun dhaabbachuu akka qabdu cimsee akeekkachiise. Gama biraatiin hoogganaan humnoota Rapid Support Force Mahammad Hamdoon Dagol dirooniin buufata waraanaa Masrii irraa furkifamuu himuudhaan haleellaa tanaaf ammoo haaloo akka ba'u ibsee jiraachuun dhaga'ame. Itoophiyaan hariiroo tumsa waraanaa ardiilee hedduu wajjin kan jalqabde waggaa ta'u Itoophiyaan biyyoota akka Raashiyaa, Ameerikaa wajjinis walii galtee tumsa waraanaa kan taasisan ta'uu isaati. Azerbaajaan dabalatee biyyoonni hedduu wajjin walii galtee ittisaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa wajjin kan taasifame waggaa ta'u haaluma kanaan guyyaa irraattillee Itoophiyaan hariiroo tumsa ittisaa shororkeessummaa balleessuu irratti biyyoota ollaayisii wajjin jalqabdeen ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Keeniyaadha walii galtee ittisaa mallatteessuun kora jalqabaa Keeniyaa Naayiroobitti gaggeessuun dhaga'ame. Walgahiin guyyoota lamaaf waajjira muummee raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa Naayiroobitti taanteen tumsa ittisaa biyyoota lameenii daran cimsuu fi qindoomina nageenyaa naannoo gaafa Afrikaa guddisuuf kan kaayyeffate ta'uun ibsame. Walgahiin tun hoogganaa humna ittisaa Keeniyaa Meejar Jeneraal Frederick Leeweriyan kan durfamtu yoo ta'u hariiroo waraana biyyoota lameeniitii fi yaaddoo nageenyaa waloo irratti mariin bal'aan taasifamee jiraachuun gabaafame. Itoophiyaa fi Keeniyaan bara dabree ji'a sadaasaa keessa waliigaltee tumsa ittisaa haaraa kan mallatteessan waggaa ta'u waliigalteen tun kabaja walabummaa Keeniyaa kabajame irratti kan mallattoote ta'uu isaati. Seenaa keessatti Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee jalqabaa bara 1963 kan mallatteessan yoo ta'u waliigaltee jalqabaa tana booda Itoophiyaa fi Keeniyaan waggaa 60 dabran booda waliigaltee ittisaa kan mallattoo itti haaromsuu isaaniiti. Walgahii tanarratti haasawuu kan taasise hoogganaan humna ittisaa Keeniyaa Meejar Jeneraal Frederick Leeweriyan qormaata naannoo gaafa Afrikaatti mul'achaa jiru kan akka shororkeessummaa yakka biyyoota ollaa balaa nageenya saayibarii fi jijjiirama qilleensa irratti deebii qindoominaan kan kennamu ta'uu ibse. Biyyoonni lameen daangaa waliin qaban irrattis ta'ee gaafa Afrikaa keessatti nagaa eeguuf kutannoo qaban irra deebi'ee mirkaneesseeti jira. Kana malees Meejar Jeneraal Leeweriyan itti dabaluudhaan odeeffannoo waliif qooduun tumsa ittisaa bu'a qabeessa ta'een qindoomina cimaa daldala meeshaa waraanaa kontorbaandii fi daldala namaa ittisuu irrattis kan hirmaatan ta'uu ibse. Waliigaltee ittisaa Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduutti mallattoote tanaan
leenjii waraana walootiif tumsa damee indaastirii ittisaa irratti kan kennamuu fi qophii waraanaa qabeenya daangeffamee bu'aa qabeessa ta'een itti fayyadamummaan akka guddifamus ibsamee jira. Waltajjii tumsa hariiroo ittisaa kanaan gama Itoophiyaa irraa jila Itoophiyaa kan hooggane Daayirektarri olaanaan Daayirektareetii waliigalaa ittisaa hariiroo alaa fi tumsaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu Itoophiyaan tumsa nageenya waloo Keeniyaa waliin taasisuuf kutannoo akka qabdu irra deebi'uun mirkaneessuudhaan daangaa biyyoota lameen irratti tasgabbii mirkaneessuuf odeeffannoo waliif qooduun qindoominaan hojii fi tokkummaa hojii murteessaa ta'uu ibsee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.